Nagaan ayyaanni Waaqayyo siniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota nagaa keessanii. Waaqayyo sa nagaa keenya nu baay'isee galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyo keenya nu gargaaree har'a barumsa keenya seera keessa deebii boqonnaa 33 irra geenyeetoo jirra. Seera keessa deebii boqonnaa 33 keessatti addatti kan nuti ilaallu Museen tajaajila isaa xumuraa jira. Boqonnaa tokkotu qofatu nu hafee macaafonni shanan Museen barreesses seeruma keessa deebii irratti raawwatama. Museen yeroo tajaajila isaa kana xumuru yookiin immoo gara deemuutti du'uutti yeroo deemu Waaqayyo isatti himeet deeme otoo hin beekin du'e osoo hin ta'in Museen osoo beekuudha kan inni boqote. Yeroo sana saba Israa'el akkuma Yaaqoob gara dhumaatti eebbiseetoo ture akkasuma Museenis illee kinoo isaan eebbisee qomoo isaanii tokko tokkoon isaan eebbiseetoo boqotee deeme. Akkanumallee Museen saba Israa'elitti waan isaan gara boodaatti ta'an waan hundumayyuu itti himee itti raajee waan isaan gochuu qaban waan isaan gochuu hin qabne waan isaan irratti ta'ullee hunda itti himeetidha. Tajaajila isaa kan xumure Museen kana hagarra caalmatti seera keessa deebii boqonnaa 33 kana keessaa asumaan kanas yaadachiisu iskiriiniidhumaaf as YouTube irraas dubbistanii deebisuutti dandeessu gaaffii asirraa gara jalqabaatti isiniif baasetoo jiru kana deebii keessanas YouTube jalattis deebisuu dandeessu. Facebook kiyya irrattis isiniif baasaa jettillee dhaxxanii deebisuutti dandeessu. Yeroo dubbistanii baruudhaaf yookiin immoo gaafachuudhaaf fedhii qabdan jechuudha. Eebbifamaa asumaan itti seenaatti dhaggeeffadha. Eebbi Museen namni Waaqayyoo otoo hin du'in dura ittiin Israa'eloota eebbise isa kanatti fufee jirudha. Yommus inni Waaqayyo Siinaadhaa dhufee Seeyiir irraa ka'ee bariitti isaaniif hin ba'e. Tulluu Paaraan gubbaadhaas isaaniif in ibse. Qulqulloota 1000 wajjiinis ba'ee gara mirga isaattis ibiddi seeraa isaaniif in boba'e. Dhuguma inni saba isaa in jaallata. Warri qulqulloonnis harka isaa keessa jiru. Isaan hundinuu miila isaa jalatti hin kufu. Isa biraas barsiisa hin argatu jedhe. Waldaa Yaaqoobiif dhuunfaa akka ta'uuf Museen seera nuuf kenneera. Yeroo geggeessitoonni sabaa walitti qabaman, yeroo gosi Israa'elis wal ga'an, Waaqayyo Yeshuruun irratti mootii ture. Yommus Museen lakkoobsi namoota isaa muraasa ta'ullee orteen Ruubeen haa jiraatu malee du'ee hin dhumin jedhe. Waa'ee Yihuudaaf immoo yaa Waaqayyo sagalee Yihuudaa dhaga'i gara saba isaattis isa fidi. Inni harka isaatiin ofiif in lola. Atis isa gargaari diinota isaa loli jedhe. Waa'ee Leewwitiif Huurimii fi Tuuminiin Leewwiidhaaf kenni nama isa jaallate sanaaf isa maasaatti isa qortee sanaaf isa bishaan Mariibaa biratti lolte sanaaf inni isa waa'ee abbaa isaa fi haadha isaa ani isaan hin argine jedhedha. Obboloota isaa hin beekne ijoollee isaas kan kooti jedhee hin fudhanne. Isaan garuu dubbii keef hin abboomaman kakuu kees hin eegan. Isaan wanta qajeelaa ta'e isa kan keetii Yaaqoobiin seera kees Israa'eliin in barsiisu. Isaan aarsaa ixaanaa si dura guutummaa aarsaa gubatus iddoo aarsaa kee irra in kaa'u. Yaa Waaqayyo ati humna isaa eebbisi hojii harka isaas fudhadhuuf mudhii diinota isaa warra isa jibbanii akka isaan deebi'anii lafaa hin kaanetti cabsi jedhe. Waa'ee Beniyaamiinis inni Waaqayyo isa jaallatu sodaa malee isa biraa in jiraata. Waaqayyo guyyaa hundumaa isa hin golboba. Innis eegumsa Waaqayyoo jala in jiraata jedhe. Waa'ee Yoosef immoo Waaqayyo fixeensa isaa gubbaa Waaqaatiin bishaan isa lafa gad fagoo keessa jiruunis lafa isaa haa eebbisu. Wanta gaarii wanta haduun hijaa itti godhuun wanta baay'ee gaarii ji'i kennuunis wanta baay'ee gaarii tulluu durii irraa argamuun wanta baay'ee gaarii gaarota bara baraa irraa argamaniinis
guutummaa wanta lafti baasu isa caalaadhaan ayyaana isaa uuxii qoraattii boba'u keessatti argame sanaatiin kun hundinuu mataa Yoosef irraa gubbee mataa isaa obboloota isaa keessaa addaan bahee irra haa buufatu. Kormi isaa inni hangafni attam suuraa qabeessa, angafoonni isaas akka angafoota gafarsaati. Angafoota isaa sanaanis saba hundumaa amma daarii lafaatti hin waraana. Efreem kan akkasii 10,000 qaba, Minaaseenis 60 qaba jedhe. Waa'ee Zebuloon immoo, yaa Zebuloon ati ba'uu keetii, yaa Yisaakor atis godoo kee keessatti gammadi. Isaanis saba gara tullootaatti in waamu, achittis isaan kennaa qajeelaa in dhiyeessu, qabeenya galaana keessaas in xuuxu, badhaadhummaa cirracha keessa dhokates in baafatu jedhe. Waa'ee Gaadiin kan bal'isu eebbifamaadha. Gaadii akka leenca dhalaa hin riba, harkaa fi gubbee mataa isaas hin kukkuta. Biyyicha keessaa isa caalu ofii isaatiif dura hin fo'ata. Ga'aan warra geggeessitootaas isaaf kahamee angafoonni sabaa yommuu wal ga'an inni fedha Waaqayyoo isa qajeelaa hin raawwate, firdii isaas Israa'el wajjiin hin heega jedhe. Waa'ee Daan immoo, Daan akka ilmoolee leencaa isa Bashaan keessaa utaaluuti jedhe. Waa'ee Niftaalemis, yaa Niftaalem ati ayyaana quufteetta, eebba Waaqayyoos guutummaatti ciisaa bishaana galaanaatii jalqabdee amma biyya gaara mirgaatti dhaali jedhe. Waa'ee Asheer immoo, Asheer ilmaan warra kaan caalatti eebbifamaa haa ta'u, obboloonni isaa isa jaallatan miilla isaas dhadhaa hejirsaatiin haa dhiqatu, cuuffaan karra isaas sibiilaa fi sibiila boorajjii haa ta'u, jabinni isaas bara isaa wajjin wal haa qixxaatu jedhe. Museen ammas itti fufee, Waaqayyo inni akka Waaqayyo isa kan Yoshuruun tokko illee hin jiru, innis si gargaaruudhaaf bantiiwwan Waaqaa yaabbatee adeemu, ulfina isaatiinis duumessa irra kan taa'u, Waaqayyo inni bara baraa kun iddoo jireenya keetiitti, hirreen bara baraas isa jala jira. Inni diinota kee si duraa in hoofa, isaan balleessis in jedha. Israa'el kophaa isaa birra'aa malee in jiraata. Sanyii Yaaqoobis biyya midhaanii fi daadhii wayinii baasu keessa, biyya waan ifixeessa gadi itti coccobsu keessas nagaatti hin taa'a. Yaa Israa'el ati gammadi. Eenyu sabni akka kee Waaqayyo oolche? Eenyu sabni akka kee Waaqayyo oolche? Gaachanni kee fi gargaarsi kee isa billaan kee inni ulfina qabeessis, diinonni kees si duraa in quphanu, ati immoo iddoo isaanii isa ol jedhaa irra in ejjetta jedhe.